Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan Islaamaa akkasuma ilmaan Oromoo dugda addunyaarra jirtan nageenyi keenya isin haa qaqqabu. Waan kana waan daqiiqaa muraasaati itti fayyadamaa dhaggeeffadhaati. Maaliif yeroo ammaa kana miidiyaan akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Keessumaa mashaayikota keenya bira haa ga'u. Mashaayikoti keenya miidiyaan isinitti hin fayyadamin isin miidiyaatti fayyadama. Miidiyaan isinitti hin fayyadamin kan hin jedhu miidiyaa irratti yeroo hedduu mashaayikonni keenya yeroo itti dhufanii wal qeeqanii fi wal arrabsanii fi jecha hin taane kufrii waliif kennantu jira. Diinii keessaa wal baasantu jira. Gaafa akkas jennu kana miidiyaatu itti fayyadamee jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaa kanarra yeroo hedduu hin tureen. Miidiyaa kanarra waan hedduun arge. Namoonni miidiyaa kanarra jiran persentii 100 keessaa persentii 80 wallaalaadha. Wallaalaa kana gorsuurra immoo beekaa kabaluutu wayya. Beekaan maana kabaltee xiinxalee si dhaggeeffata. Wallaalaan garuu gorsa ati gorsitu akka hamtuutti fudhatee si arrabsa. Kanaaf persentii 80 uummanni miidiyaa fakkeenyaaf TikTok kanarra jiru wallaalaadha. Persentiin 10 beekaa jallataadha. Persentiin 10 immoo beekaadha hayyuudha. Hacuucamee sagaleen isaan dhaga'amu. Persentii 80 kun hunda kana haguugee ta'a jechuudha. Persentiin 10 beekaa jallataan sun persentii 80 wallaalaa sana gargaaraa jechuudha. Kanaaf kun rakkoo miidiyaan qabudha. Gaafa miidiyaatti ol baatan du'aayii godhaatii rakaa salaataatiif ol ba'a. Waan biraa keessan sisseenina da'awaa keessan godhaatii ba'a. Akkasin jechuu barbaade. Maaliif du'aayii godhaatii du'aayii Nabi Muusaan kadhate gaafa daawwaa godhu hin jira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Du'aayii godhaatii mashaayikonni keenya ol ba'a. Yeroo hedduu mashaayikota asirra jiru yeroo isaan wal qeeqanii fi jecha hin taane walitti daddarbatantu argama. Kun immoo mashaayikota irraan barbaachisu. Mashaayikonni keenya imaamota keenya waan ta'eef nuti isaan ilaallee deemna waan ta'eef dhimma kana irratti fokas godhaatii irratti hojjedha. Rakkoon kun gaafa dhufu wallaalaadhaa fi sabeekaa jallate illee wal faana balleessaa jechuudha. Amantaallee fokkisiisa, diinillee fokkisiisa. Dabalataan ammas namoota dhimma siyaasaa irratti haasa'an. Dhimma siyaasaa gaafa haasoftu siyaasaa gandaatii fi siyaasaa amantii keessaa bahi. Dhimma hawaasaa haasofta yoo ta'e dhimma hawaasa jeneraal waliigalaa haasa'e. Miidiyaan sitti hin fayyadamin miidiyaatti fayyadamiiti hawaasa kanaaf. Fakkeenyaaf an miidiyaa kanarra hin amantaa nama waa haasa'u numan arga. Koomentii isinuman ilaala. Isan ilaalu garuu maaliif waan hin dubbadhu kun Rabbi narraa jaallata hawaasni narraa jaallata yoo ta'e yoo Rabbi narraa jaallate yoo hawaasni narraa jaallate koomentii fi arrabaa fi gungummi takka hin dhaga'u akka kootti. Maaliif qat godheen qaxxeetaa deemaa jechuudha. Bitaa mirgan ilaalu. Kanaafu miidiyaan isinitti hin fayyadamin miidiyaa irraa fayyadamuu qabna. Miidiyaadhaan hawaasa keenya fayyaduu qabna. Amantaa keenya illee diinii keenya illee fayyaduu qabna. Kanuman isinin jechuu barbaade inshaallah walitti deebina hin badina. Rabbi ramadaana keenya nurraa haa qeebalu. Laylatul qadri rabbi nu haa shallamu. Warra halkan kana kadhatee milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.